gizu maqamaatu qofa irraachi qabda malee gizu afaan kaattu malee afaan irra rakkoon qabu gizu maqamaatu irraachi jetta malee. Wajjumaan tola taatuun nu tola. Inshaallah. Namni yaadee jira. Nama si yaadee jira ka jaa'ibatti. Qaanidha. Annis sodaadhaa fi doktorumatti naasoo meelee ijoollee miti haran. Awwaliin ijoollee siin jeenillee. Ijoollee nuti akkasuma dhaabbu. Inni beeka inni nuyi akkasuma dhaabbu ibsa. Ijaaba keessan ijaabadhaa viidiyoo kana dhaama. Wallahi jettee ligmaa kee rabbi. Akkasiin namni Eegaa shi yoomii haadha eegaan dalagaa taa'ee ragaa waliin ba'uun hin danda'amu. Tabara bareeda jedhaan isaan video kan. Ya. Follow si Dewi saya bisa. Ano ba? Katinda inta video kan tunas. Bani rako ka. Bani. Sana ka din kana. Wata ko to sana ka fidu. Na chiki sida. Ni ka da da mata ka. Piche ifti mata salata. Ni sida. Pobre Brian. Maal godhu jira jarri? Hey! Hello! Nin da gyara jalipsa. Kunu za fiyo den mafuza den foto ne gamsi. Video bayani. Video bai jambo. Chifit. Sigo foto ma sigo to bolmo. Yalla khota. Yalla di. Bolmo malla to khana ka farang ka. Ita wado dem cin marra. Sare. Akkai to lagi be war media na sai. Yang ka dua nama ka. Oh ya ka to to banti. Tunu ana Mana kan ka. be ita ba siya. Oi ma. Itu ma wala ka kan ka. Ah shit ma kana be ka ma. Cerita mama. Foto da foto. Saya foto yudida. Baran kan pada jira washita Oh, foto. foto ka. Isi do choro. Yalla. Yalla. Awak Iko flip tanchi. marane Allah sa maratu. Wani da. Haye Ibsa. Ibsa Sharif. Ibsaa shariifni miti bara na hojii haasawita malee. Haye bar kharabirati kute. Dagai jalisa. Himadhu amma yoo ibsaa shariifas jira. Ibsaa shariif viidiyoo nuu banadhuuti himannaa keetti fufi. Mitiyo adadat ya ila bijarra qase isa bira fide. Mitiyo adadat ya yaman keesatti mallaka na erge fi somara kana kana dura khubra Ibrahim. Mallaka erge fi asinnatti ergate kuma takafir yala shantami irra khaye. Fudate mitiyo sana geisi nama bira geisi jeni sana geisi ne ol ergeti dalaga namatti ergatin beeku dalaga erge amatto. Kono amma baatita na amata mitiyo imbilbiltu namni kuba qabu jiru ogguun itti bilbile na jalaan kaasu ijoollee meeqaan itti erge gaafadheetiin dhabee jechu jiraattu jiruusii duutu duutuusii fiduu qabamma inni
وملمين ترى بيتشرع هنا ملين ما Okay. بيتشرع Ibsaatu biyyarraa kaasee fide. isa خبي لا بيرة ترجعني خاسفي Biyyarraa kaasee fide. Yaman eessan ogeessi jettaniin. zaman نجرا جولة جرا يا مام تيوت سونيا تكا جرا يسيب رجع يسينجين Bira geessi moo bira يسيب geessi? راس ينجيسين دلقة أرجعته نمتين ولا أرجع جين تنمن نت ولا أرجع سين نوت Dalagaa Dua jurus itu biasa. garraa dalaguu maafi jirti moo dalagaa irraa baatee dalagu fi jirti mucaan isaaf dalagu jirti mucaa ana balutti ergee abaluu sabbaa sadutti nama sin beeynu qubaa sin qabnu nuti dalagaa kana janamen itti ergi moo biyyee ergatti. eenyuuf ergiti mucaan raqama hin qabdu isaa qaba isaatiitu fudhachuu jira maallaqa isaa gurgurate maaliif beeyna olleen kalee keessaa baasee gurgurate maaliif beeyna nuti wanni kana gagabbatanii warri amawwan kalee namaa dhiiga namaa dhuganii ni beeyna. Ayyee warri yaman kana jibumaa gabbisaa waa dhiiga namallee miti. Ibsa Haramii gabbisa. ibsa akkam nagaa jirta? Nagolla. Himannaa lollee jiraatan. Lolliin jiru lakki. Akkana na rabsine gaarramni kaduraaniitu ni gaa. Yaadumaa walaman siifna lakki arrabaa miti. Amma isii kana hojii haasoftu malee si hojii miti. Jechuun isimaa jechuun dhiiga namaa akka gagabbiseettee jechuun yaamu. Tun badii dhugaa jette tun dhugaa jette ifumaaf karaa ifi cufu manni keenya hullaan ifumaa fi akkana karaa ifitti cufan. Afaanuma isaanii kanaa fuudhee dhooqatti isaan darba. Afaan miilli dhooqa bu'ee ni deebi'aa jiran afaan dhooqa bu'ee hin deebi'u. Sanaas ni beekna dhugaadha amma walumaa galatti isii tana ni beektaati. Niin beekaa. Okay intala sitti erguun ni jirti miciyyoo. Mijiyyoo natti hin argine michiyoon nama dhufte na bira dhufte. Deemaatuma si bira dhufte. Akkuma nam tokko dhufte. Okay dalagattuun dhufte moo kabalattuun? Dalagattu. Dalagattu maallaqa meeqa irraa kabalteeti? Maallaqa reyaala kuma takka irraa argite. Ati meeqa irraa qabda fakkeenyaaf ati dhuftee si dalagattuun si daleetu. La noo suutiin jirtu bar michiyoon. Tuudii miti yamanuma sanuu biyyarraa dalagattuun dhuftee mire. Meeqa chokiyya biyyarraa hanga yamanitti. Michiyoon hoggaara daa dhuftu. Kuma takka naa argin jeen. Ayyee. Looliira daachuu. Kuma takka yeroo na argitu. Michiyyoo takkaatu isii tana michiyyoo amma dhufte taa fira isii kana dura intala isiitii jira tani naan fide. Ayyee. Yeroo na sanaadha jirti isii tana birattiin ergaa ennaan michiyoon sun baalagee dhaalakki bakkuma ijoolleetti ergitutti ergii naan jette sagaleen hundinuu na bira jirti. Tami baalageen tun? Michiyyoo isii baanti. Ayyee. Bakka ijoolleetti ergitutti ergi jette hayyee yeetiin michiyyoo takka heela warra jalan koo janiini. Ayyee. Biratti erge michiyyoo. Ayyee. Sanatti jechuudha. Ayyee. Yeroo sanatti ergu. Michiyyoo heelan ijoollee takka waa xiqqoo takka irratti ergeetiin jira. Tan hunda fuuteetuma bilbila narraa kaasuu didde amma ijoolluma an bira geessitana. Tami ta kaasuu didde tun? Heelan tun jechuudha. Ayyee. Michiyyumaan an duraan ijoollee tanaatu kaa Oromoon kiishee Oromoo kun xixiqqaa dhaamire ogaa nam tokkoo fi lamaa si wajjin haasawu maallaqa siif ergan. Yeroo namni kudhanfaa bira ga'e hangasumaaf baraqaatti ta'e narraa kaasuu didde amma michiyyoo sun. Ayyee. Gara amma jeddeebeetiin isii tanaafoo lakki michoo tanarraa fidi jee daddabee isiin tummutaa tokko akka itti haa eessuma isin jedhu fira isii jechuun obboleessa isii. Ayyee. Yeroo akka itti heela warra calan qootanii naannoo ergeessanii obboleessa isiitii wal kanneen wal bira dhaqan amma mana. Obboleessa eenyutii fi heelan? Obboleessa haboo tanaa jechuudha. Tana himatti tana. Obboleessa haadha faraan tana. Ana boosita. Aboo kabajaa godhadho gaa nama guddaadha isinii. Hai. Maqaa kabajaatiin isin yaame feetu abootiin feetu ta'uu fi baadhu. Maqaa kabajaatiin si yaame bara. Ayyee itti fuuf ibsa. Wal bira geesseetiin. Heelan jiran sagalee waa hundaa orogaan hin qaban.
Mucaan kun sibira dhufee mee amichoota na isin maallaqa na argitee jirti maallaqa irraan qabu mana arabaati waan isin dalagdee wajjin mucayyoota na isa kana qeebalchiisiin jeen. Ayyee. Giraartas. Hayyee janii bilbilama walii qabanii adda ayyaan. Ayyee. Ilaarraan kanaa ol qeebalchiisu jiran jechuu isaan mucayyoon mana arabaa keessa jirti. Gandaan dawwaltu jettee ammoo heelan jawaalaan irraan kaaftu. Ahaa. Atummaanuu miyyoo namatti ergiteete sumaaf miyyoon wal dhabdan. Anaa fi mucayyoo fi qaalitti nam biratti ergees kiishee Oromoo kun xixiqqaadhaan jedhe. Gaafa nama lamaa fi sadii maallaqa na argisiisin tun namni nama 12 bira geenyan jawwaala narraa kaasu didde. Heelan tun maal jedhee? Dhaabbu gaamatti beekatan adda taakitaraati. Lakkoofsiisii jedhamuu ni danda'a. Karaan bitan daawuse waada faraan. Hayyee heelan maal jedheeti? Dhalaadha dalagaa ofti sanatti yaman keessa jechuudha. Miira mooda isin warra Oromoo moo maali? Oromoodha warra jalan kooti. Nambara siin haa hannime. Torba duwwaa godhadhu bantu itti godhachuu beektu Itti fufe yaa. torba itti himin Torba. 32 32 35 35 afur 8 takka torba yeroo lama moo yeroo sadii? torba yeroo sadii goota hoggaanii fi lakkoofsa torbaadha. Ayyee akkasumatti na qabaddan mala lakkoofsa isittiin deebi'a. Aya waan si hafe haadha waraan. Dhaggeeffadhu ibsa bikka ammaan tana miciyyooti jedhu jettaraas. Sooniyaa amma kumasituu kaasee takka baalagummaa jee ittuma hunaa soine ammaasi Sooniyaa biratti ergiin jeemmelee intala san biraas geessin jenneeni an obboleessallee as keessaan qabu kijiba jaa obboleessallee yaman irraan qabu mucaan ka habootiyyaati ka yaman jiru maaruuf mucaan dhabamtee jirti mucaa barbaadii jennaani ani hin beeku shariifitti godhe silkiina jalaan kaasu ani hin beeku atummaan itti dhaqiitii gaafadhu naan jee ijoollee nama meeqaan itti erge miciyyoon inni asirra maqaa kaasu tana nama kabajaa qabu gartee mii nama sani amma inni walumaa galatti miciyyu mateenya san fiduurraa ajaa qabna malee nuti dubbii lamaa sadii wajjin qabnu intala heelan juus hin beekuan miciyyoo irrattis takkaa dhaqii fidi miciyyoo irrattis namni bilbilee miciyyoodhaan deemiitii fuudhi jeeniis isiinillee hin jiru miciyyoon dhaqee ati gaafadhuti da walii jennaan an miciyyoon akkam jeetiin isa gaafadhaa yoo innummaan fi itti baasee fide malee yatte biyyaas takkaa bilbilteen beeku ifii negee abbaan akkana jaa kijiba maqaa nama balleessinati. Ati laalama waan nan sinjeesanii si keessa jiraay asirratti argatta malee yoo abbaan if kabaje atillee if kabaji garuutu fidi miciyyoo si beeka si gurgurate miciyyoo akka gurguratee si beeka. Amma ana wajjin haasa'e kaayoo isaa wajjin haasa'u barbaadde walitti isin gadhiisa. Iftoodha dubbaddetti. Woy. Foota ofirra haa dubbaddu amma gurbaa kana guddate daktiin akka haala foota ofirra haa. Fidi nabiila itti haasa'e. Kalas mucuma fiduurraa jaa qabnaa arnute amma bakka jirtu. Okay. Sagalee isii ta'e isiin akkas jettee ni qabda abbaleessooti. Sagalee isiitii taa'ilmoo isiitii na bira jirti mita gurbaan firan qabu heettu maaruuf isiin natti erga obboleessa kiyya jee. Abboo firan qabu siin ijjenne mucaan ka habootiyyaatiin siin jee obboleessa kiyyaa miti ka habootiyyaatiin siin jee mucaan ijoolleedha ammaafis maaruufis. Ijoolleen ati ammoo tutun ijoollee xixiqqoo uumaan beeyne mee tamisiin maaruuf nama daa'ima maaruuf amma sirra fiduu. Ati amma ijoollee meeqasitti hin ergine ijoollee meeqasitti ergee ati fiduu hin dinne. Obsa mee akkasumatti haamee xiqqoo naa ta'e akkasuma naa obsa. الرقم المطلوب رقم نكن سري من دقائق الاتصال لاحقا. ها Michiyyoo gaafa qaamu meena irratti wal ibsaanaa si rabbana. aye sirratiin dawwalaa obsi sirratiin dawwalaa obsi ayyee
الهيد باني نرد نتيجة جافا كان وانتي الفكرة بين هيلان يسين هيلان 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 أكم نجا فيا بقى جرات هيلان تنيا انتلتي بسان سترجع سجلتي يعني مكان سي هذا فران أوب سينينغا بدا يعني مكان سي هذا فران خبرة إبراهيم. لا إبراهيم قوت دي ملاي في الرجل را أبليتي تيك توك اوكي ijoolleen amma ibsaan isittiin kanne isiitutu hara qochiifte waa hin beekuu je eessa qochiifte reesin tala nama hayyee mucaan obboleessa miyyooti mucaan obboleessa miyyooti maarufi maarufi miciyyoon dhugaan si jalaa baddeeti ni kakattaa kamiyyoon baddee jirtu oke guyyaa baatii meeqa eega si jalaa badde hayyee dhagaye amma dhagaye laal dhagaye gaa amma irra obboleettii na dhageeffadhu gaala amma ibsaan himatameeti miidiyaa irra dhufame namni asirratti ilaalu kun maqaa isaa balleeffamee taa'u jira gurbaan kun dalagaa isaatti tasiin baddi yoo inni dhugumaan hattuu ta'ee baalagee ta'e dalagaa mucaa karaa isin ni baddi atiis akkasuma yoo hamtuu taate dalagaan ta'e isin ni baddi isin nama dalagaa tanaan jiraatu dalagaan ta'e san akka baddu dhagaye na dhageeffadhu akka dalagaan ta'e san baddu ni feetanii akka dalagaan ta'e san baddu ni feetanii isin akkasi galatoom ani khubraaf takkan ta'uuf nama miidiyaati akka tokko nama tokkotti dhufanii natti matanii nu gaafadhu naan jaan takkan ta'uuf siifis hin beeku isiis hin beeku oke maarufee fi obboleettii haadha faraan fiti maarufee san hayyee deema maarufee san fida haadha faraan Yallaaf maaruuf ammaan itti godhee fide akkasumatti dhaabbu. hayyee fida deema Maaruuf oke hayyee maaruuf ibsuma kanaaf fidigi maaruuf ibsaa shariif kanaaf fidigi lakkoofsa olii qabanii. ibsa maarusan irra fidi ati wanni ibsa maarufi irra guuttattanii haadha faraan ibsa maarufi irra guuttattanii isin La elang ibsaa miti bar maaruuf keenya takka ji awwannummaa guuttatanii jirtu intalti warra calan qootii miti bar intalti warra carcarii beekaa jaani intalti warra carcarii jaanii keessaa sagaleen irra qabu jiran isaan lachuu filima dhiqu jiran miciyyoonni isin banne haatilleen irraa quban qabdu haati silkiin qabdu silkii fayyadamtu baadiyyaa jirti waan takka irraa quban qabdu halkanii guyyaa bochaati
أما إبسم شريف كان أنا أسكن يتا معروف يسرد ولي في دي يتا معروف اسمه بيخ معروف nagay wanni sinin game la nagay fada maaruf ni guutatani milyon tun takabaddi yo maaruf jeeru ni guutatani hinjuu fidi yoo jeeho fakkeenyaaf yoo jeeho yoo jeellee hin guutta doo ibsuma shariif kana fichisiisa malee namni ganda wali bazarummaa wali bahamele ayyaa namirraa dhalatee qabanii bar akkam jechuudha du nama isattis ergee biyya jira namni isa ergees biyya jira namni isuma kanaa fi isaanii biyya gosummaa wali bahamele inni guuttatu hin jiru ilmoo haadha dhalte ilmoo haati dhalte dhabdee irra guutta isa kanarra ni guuttataa miti bara eka yoo duute ni sabran amma isaan lameen miti yoo naqatanii dalagaa irra nyaatu jira yookaan immoo ajjeesanii kalee bakka isaa baafatanii gurguratan tun beekamaadha namni guutuun amma tokko guutuu namni yaman keessatti dhabamee jechuun mamnuu namni irra ergamtees deem ibsaa fidi yoo gurba ibsa deem fidi maaruf fidi jiin maaruf fidi ibsa fidi jiin maaruf dalagattuu tamiin dhufte miti yoon kaashiin dhufte akkana kijiba juukan rabbillee sodaatu wallahi aboona irraa waan amtektiin nakkaamcaa kan narraa qabame isin duraan sukkaafii fuudhii haasa'ii wajjin tan Caan ibsaa. mee wajjii haasa'ii guisaan banata maal godhette fidi mee maaruf maaruuf isin fitiyyiin kaayisummaa naaf iddu aboo fida gaa deema isinis maaruf haadha faraan fida gaa maaruf ni finnettanii way fidi maaruf si himatu jiraami maaruf fidi maaruf irra takka maaruf takka on tajeen beeku maaruf fidi si beekami sitti godhu jira maaruf fidi jiin ibsaatummaa fidi siisi afaan akkanaa kanan beeku gaa fi wallaa billah obboleessa maaruf fidi irra walitti deemi ibsa yoo lakkoofsa walii qabattan maalet isin hin fidattu mee atummaan nuufiti deemi atummaan nuufiti kalmattaa inaa siifi naa irra dawwalee bana dhuqoo seeni jaane deem fidi mee haaseeni jee maaruun waanaan fidaa kalmattaa jette fidi mee Eega dilba kanaahu ibsaa maaliif ustaa'u dilba kanaahu inuma eega kana beeyte inuma fiddu dilba kanaahu dubbachuun barbaachisu warra. mee warri as jala jirtan taapii fi koppiliinkii maa godhuu dadhabdan isin faamilii koppiliinkii maa godhuu dadhabdan mee koppiliinkii godhaa filee sun bitteessanii yeroo qabu maaruuf jawwaallisaa hawwulliidha jira bana dujiin ijiin isii beekan yaa fi an nama tokko qaban qabu isii beeka jaaya rabbii xiyyeetu Siitu kuba kabaani kuban qabu maaruf fidi jettee bar. isa ka dubbatee beeka